hordoftoota keenya oduu keenya har'aaf qabnu isiniif dhiyeessaa oduu waliin an sabboontuu lammiiti dursa matoota oduu. Humnoonni murna biltsiginnaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daraaraa Lammii hidhuun dhaga'ame. Kaaba Oromiyaa Wallootti humnoonni Amaaraa dhaabbilee amantii fi manneen jiraattota lammiilee Oromoo barbadeessuun dhaga'ame. Godina Baalee Onaa Agaarfaatti humni addaa Oromiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun uummata jumlaan hidhuu fi hiraarsuu irratti argama. Kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutiin isin ceesisa. Humnoonni murna biltsiginnaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daraaraa Lammii hidhuun dhaga'ame. Gartuun faashistii mootummaa dhofiin jedhu godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaatti waraana isaa bobbaaseen miseensa gumii sabaa ABO fi gaafatamaa godina Arsii Jaal Daraaraa Lammii qabee hidhuun maddeen ifa godhani. Jaal Daraaraan yakka tokko malee qabamee kan hidhame yoo ta'u, yeroo ammaattis magaalaa Asallaa waajjira poolisii ganda torbaatti akka argamu baruun danda'ameera. Uummata Oromoo diina inni akka taasifatee duula kan irratti labse sirni biltsiginnaa addatti dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ABO irratti xiyyeeffatuun hogganootaa fi miseensota dhaabichaa kumootaan lakkaa'aman badii malee hidhee murtiis waakkachuun dararaa akka jiru ni beekama. Duula bifa haaraa ABO irratti gaggeessaa jiruun miseensa gumii sabaa ABO Jaal Hundee Daraaraa amajjii 19 bara 2023 mana jireenyaa isaa Baatuutti argamuu qabee buufata poolisii magaalaa Baatuutti kan hidhe yoo ta'u, bifuma wal fakkaatuun miseensa gumii sabaa ABO Jaal Oromsis Elemoo muddee 28 bara 2022 mana jireenyaa isaa magaalaa Harar keessa jiru poolisii Harariin qabamee mana hidhaa Koomishinii Qajeelcha Poolisii Mootummaa Naannoo Harariitti hidhuun ni yaadatama. Hogganoonni kunneen tana duras sirna kanaan yeroo adda addaatti badii malee qabamanii hidhamuun erga dararaan irra gahe booda kan hiikaman si'a ta'u, sirni biltsiginnaa kana malees qondaalotaa fi miseensota ABO Oromiyaa godinaalee adda addaatti adamsee hidhuu irratti argama. Murni biltsiginnaa miseensota shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa fi Jaal Mikaa'el Booran dabalatee hogganootaa fi qondaalota ABO badii malee waggootaaf hidhee dhukkubsatanis tajaajila wal'aansaa waakkatuun dararaa akka jiru ni beekama. Duulli Oromummaa fi Oromiyaa irratti gartuu fi qindeeffamee adeemsifamaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo danqee gaafii uummata Oromoo ukkaamsuus ta'ee impaayera bututtuu kufaa jirtu suphuu akka hin dandeenyetti xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni akeekkachiisaa jiru. Kaaba Oromiyaa Wallootti humnoonni Amaaraa dhaabbilee amantaa fi manneen jiraattota lammiilee Oromoo barbadeessaa jiraachuun dhagahame. Duula murna biltsiginnaatiin qindeeffamee humnoota addaa Amaaraa fi faannoodhaan Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru yeroodhaaf qabbanaa'ee jedhamus ammayyuu Oromoonni Walloo weerartoota kanneeniin haleelamaa akka jirantu barame. Humnoonni Amaaraa kunneen jibbiinsa sabummaatiin Oromoota irratti addatti xiyyeeffatuun magaalaa Xaayee ganda duwwaa tokko keessatti mana amantaa yookaan masgiidotaa fi manneen jireenyaa Oromoo addatti itti xiyyeeffatuun abiddaan akka barbadeessan gabaasni bahe ni agarsiisa. Finxaaleeyyiin kunneen kanneen ollaa waliin jiraatan keessaa manneen Amaarotaa dhiisanii kan Oromoota Walloo qabeenya guutuu waliin abiddaan mancaasuun jibba qaban agarsiisanii jiru. Manni kun akkanatti guggubatee dhumee jira jechuudha. Wanni keessatti hafee hin jiru akkanatti guggubatee daaraa ta'ee jira jechuudha. Sababni wanni gubameef mana Oromoo waan ta'eef bakkittoon magaalaa Haxaayii ganda duwwaa takka jedhamti. Magaalaan illee kun akka kanatti mul'ata. Manni kaan nagaa qaba. Mana Oromootii fi mana Islaamaa gubuutti jiran jechuu jirri. Kuni manni kan Amaara waan ta'eef nagaa qaba. Kunis qoqqoba. Kunillee nagaa qaba. Waan Amaara waan ta'eef kan akkanatti daaraa godhanii jiran jechuudha. Kana malees dabballoonnii fi humnoonni tika PP Oromoonni Walloo roorroo fi miidhaa irra gahe akka hin dubbanne waltajjiilee adda addaa irratti dirqiin walitti qabuun doorsisaa fi hidhuu irratti akka argaman maddeen ifa godhu. Godina Baalee Onaa Agaarfaatti humni addaa Oromiyaa maqaa WBO deeggartu jedhuun uummata jumlaan hidhuu fi hiraarsuu irratti argama. Godina Baalee Onaa Agaarfaa ganda baadiyyaa Odaa Nageellee jedhamutti aangoo biltsiginnaa tiksuuf kan bobbaafame humni addaa Oromiyaa maqaa WBO sakatta'uutiin qabatee jiraattota dararaa akka jiru jiraattonni dubbataniiru. Humnoonni gartuu faashistii akka lakkoofsa Habashaa amajjii 21 bara 2015 irraa eegalee
Maqaa opereeshinii jedhuun bobba'an kunneen uummataan woboo deeggartu karaa agarsiistu soortu jechuun yakkanii jumlaan hidhaatti guuraa jiru. Baaleetta aanaa gaafa ganda Odaana Geellee jedhama. Gaafa 20 takkaatii guyyaa wiixataa jechuudha. Poolisiidhaan itti bobbaasanii amma namni tokko manguddoodha nama jaartiitti waan hidhamee jiruuf haadha daa'ima takka tumaniitiin daa'ima irratti miidhanii poolisaan isin warra mootummaa didee warra shanee qallabuu maali jedhanii tumaan akkamatti bakka doorsanii namuma muraasa keessaa miidhaa jiru. Kanneen haala kanaan hidhamanii fi dararaman keessattis hawwan, daa'immanii fi manguddoota umrii waggaa 60 olii akkasumas miseensota maatii tokkoo nama 3 dabalatee lammiileen fayyaaleeyyiin hedduun akka argaman odeessi argame ni addeessa. Egaan daawwattoota